السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجيب كسم بلاد هذا وفيت كوسا نجيب ما شاء الله ما قدرت. أكو مثلا قرتني جول أركي قليتي دفتر قودو جرا بكين وتر قلقوني قنتي بوما أنا بوشي جل جرا. Sees barkuun lamaaf kudhan ijaa barattoota harka qalleeyyii kan deeftir bitachuu hin dandeenye gizee manni barnoota banam haal kanaan deeftir bitaa fi turre. خرق بالقارون زي دسا نمي ردين والقرقارين اي ساكتت والقرقارون زي دسا يولد انت تماري يولد انت قبر قارقاروني بل مقام تشيكسني قالت خبطني شو رب انشاني قالت خبطني شو دي باب ديك غندي كونيني غندي لبوما انا قلت ممكن جهتما بقبل يولد اجازي يولد انشاني افرافوي رابطني رأيتو Haala margaa jirtan kanatti deeftir barattoota gizee raabsinutti barattoonni baay'ee itti gammadan maatiinis akkasuma itti gammadan. Isanii waan kan yaadanii waan kan yaadanii gaffidanii galatti isaan rabbisanii akka fuudhuu isanii jira galatooma. Gandoota naguchii jal jiran gandoota torba kan ta'an deeggarsi kennaa barattoota dhaqqabsiifnee jira. Gandi liboomaa qaal kanaan yoo raabsinuu gammachuu hedduu nutti dhaga'amu gagammadaa nuun baay'ee qalbiidhaan gammadaa keessa ba'an achumatti hin dhaabbannee gar ganda sadeeni qajeele gandi sadeeni maal nuun jedhan. Waaqni nagaan nu dhuftan isaniin jenna duraan dursinee galatoomaa isaniin jenna waaqni nagaan rabbiin isanii dhufeenna aana guchii gandi sadeeni deeggarsi ijoollee harki qalleeyyiitiif nu dhuftaniin isanillee rabbiin qarqaaree nuun geettan akka dansaa nu dhuftaniin galatoomaa isanii jechuu barbaada. Nuun haalaan gammadoo ta'a deeggarsa uummatii nu taasisu kana barattootaan dhaqqabuuf gammadaa bashannanaa akkuma isin argaa jirtan kan barattoota harki qalleeyyii gandi nu calalee addaan nu baas baay'ee gaatti gammanni taana asumaan warri deeggarsa kan karaa kakkaatiin sooshaal miidiyaa irratti arginaan nu qarqaartan hunda keessaan tokko tokkoon makayaamuu waan nuuf hin mijanneef bakki tokkotti rabbii jazaa keessan isinii baasu jennee asumaan du'aayii isinii goonaa rabbiin isin irraa jaalatu. Akkan uummata keessanii yaaddanii qalleeyyii ijoollee isin barattu gargaarrettanii dhufuu keessanii akka malee itti gammanne galatooma isaniin jenna fuuldurallee warra bakka dheertuu armirraa ka'ee waan guddoo uummatuu fi gargaaru rabbiin kana dhaqqabsiisuuti gargaarsa isanuu dhaqqabee jira galatooma isaniin. Du'aa isaanii aamiin jechaa gara guchii baadiyyaatti qajeele. Ganda guchii baadiyyaa bifa ammisan argaa jirtan kanaan barattoota harka qalleeyyii kan deeftir bitachuu hin dandeenye qalaamuu isaa waliin bifisan argaa jirtan kanaan raabsaa jirra. Haalum kanaan nutis baay'ee kan itti gammanni ta'u uummannis akkasitti gammadu warri guchii baadiyyaa maal nu jedhan laa. Ergaan keessallee nu dhaqqabee guddoo itti gammannee harka qalleeyyii sun dura baatee amma fudhachuu jirra. Fuuldurallee fi akkanuma warra harka qalleeyyii isallee waan kamuu obboleeyyan fi gargaara rabbisan tolchina rabbisan qarqaarinna isiniin jennaadha. Achirra deebinee garkootichi tiirii dabarre. Sana sanoo durbu'aaman barumsaa sadarkaa tokkoffaa kootichi tiirii guyyaa irraa deeggarsa ijoollee harka qalleeyyii man barumsa keenya baratan itti bartuu fi qalama bitachuu hin dandeenye deeggarraa jedhee dargaggooti gandoota deetigaa akka aana keenyaa filatanii dhufanii as nu birgaanii dabtara kanaan barattoota keenya deeggaru nu birgan qabanii jiranii. Hojiin akkanaa ammoo lammii ofiitiif yookaan saba ofiitiif yaaduun kakka'umsa mooralii barattoota keessatti horuu fi hojii boonsaa yookaan hojii baay'ee gaarii ta'e waan ta'eef haalum kanaan itti fufaa galata qabdanii jedha. Hordoftoota keenya hojii tanaa hojii tololtummaa kan obboleeyyaan ta'enna karaa sooshaal miidiyaatiin deeggarsa gaafannee turre barattoota harka qalleeyyiitii deeftir bituu barbaannaa isin waan dandeettanii nu deeggaara jechaa turre. Namoonni hojii kheyrii hojjechuu jaalatan hundi irratti hirmaatanii deeftir darzan 40 bitachuu dandeenya. Galatoomaa jennaan achumaan deeggarsi keenya gandoota baadiyyaa keessa deemnee qodaa turre. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرتو تافي جالهم توتا وردوتو جبر ميديا أكم سنة جنني كيسان بدار دادو فايو جنني نجا سفونا نجني كن كركولان أو نجني كركولو رجعت كل سنجر كان كم سنة قبل سنجرنا
Akkuma sana agartanii chaalenjiin inni Dooktar Barataa Bitaa barattoota kan qalleeyyii gargaaruu malee agargaaruutiin asiin dura waadaa isinii seenee isaanii kun akkuma sana agartanii kan waadaa isinii seenee turre kun agarmaan ga'uu fi guyyaa har'aa ganda qarsaa yaa'aa jirra. Aanaa gujii jira gandi kunini. Galatoomaadha. Barattoonni keenya barattoota harka qalleeyyii ta'an guyyaa har'aa barataa maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'an kan dabtara bitachuu dadhabanii ijoolleen isaanii mana barumsaa itti dhufuu dadhabanii deeggarsa kanaan lammiin isaa daa'imni isaanii barachuu dadhabe isaniin barattoota keenya kunin deeggarsa kan nu godhu keessanii fi guddoo galatoomaadha. Galatooma isin jedha barattoota harka qalleeyyii gandi qarsaa kan mana tamaarii dhufuu dadhabaniif isaniin barattoota waan deeggartaniif deeggarsi kun itti fufuu qaba waan dandeentaniif galata qabdanii galatooma isin jedha. Tajaajili hanqina keenya nuuf himi nutti as dhihaadhu nu dubbisi nutis nu jajjabeessa wal jajjabeessinee akka tabbabaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adeemsi keenya akkuma itti fufnee jirra. Ga'amu gandi wadaamoo jirra. Akkasuma kaayoo keessan yookaan amaanaa keessan kan isaan irraa fuune galmaan ga'uu fi gandiloo fi kun ammaa kan ganda wadaamoo keessa jirra. Akkasii egaa qophii keenya xumuraatti nu wajjin tura seenu. Barnoota dhaamsa abboota aadaa walii fuudhee. warra kanum wal qabatee waan isaa wal gargaaree waan isaa waliif deebi'ee waan isaa walii yaadu rabbuun taasisee isanillee waan isaan huban kan kan hin beekne rabbi sana haa kennuufi jabaadha ulfaadha uraa bulaa deebaanan. Akkuma bariisaa margageen barraaqni. Gandi kun ganda alloota akkaati. Fast gizee ganam mooyyalee ba'an. Fast gandinuu fast illeen kan deeggarsi kan qabanneetti dhufu warri wal guliin qophoofneennaan kophaawaa isanirra gaddachaanaa ijoollee calalaan weegaa inneen bir dabar achi dabarree gandi liboomaati qoon sadeen uchi baadiyyaa kootichtiiri harsaa'aa wadaamo deeggarsi gandoota maqaa dhoofni kan cufaa qoodinee urbi keenirra gandi reefu qoonneef kaan ganda alloota akka gaddachaanee deeggarsi qoonneefi yeroo kanatti akki malee dadhabnee jira nam tokkollee haasoosisnee haasarra fuudhuu hin dandeenye. Defterum ijoollee qoodinee irra baanee dadhabbisu waliin gammadaa bashannanaa nuu moorale qaba akkana kan nagayaan gara mooyyalee galle. Yaa abboota ijoollee waa hin qaba dhaamsa akkuma hojiidha horii tan bariisa hojiin daa'immanii dhaquudha madraasa irraa gaggeessuumi. Madrasuu mageessa barnoota.